Inni malah yenaakan nu baate allee akkasitti miyyoo fuudhee jechuudha. Uummata geessu kunoo. Koddi. Amaan tana namaan ni eegu jira jechuudha. Maaliifi mana akkanarraa illee ni eegu jiramne taa'anii anillee ani isa fidi ani maallaqa fidi kootu isa baasii ani ni eegu jiranii. Mana akkan kootu baasii eegu jiranii anillee garteen uummanni ni eegu jira. Uummanni kijaanis ni eegu jira kana garteeni. Kayyatiin fuudhee jechuun biyya kalau goree jechuun garteeni. Yani maallaqa jirraa fudhee jechuun mana eegu jira yoo geesse. Yoo ni garteeni inni maallaqa asalaamaaleykum warahmatullaahi wabarakaatuh yoo gaafii maaltofuna akkam jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya har'a akkuma beekamutti yani yeroo dheeraa dhaabbannee ammaan tana isin dhufnee jechuudha. Akkuma beekamu eessatti argamaa irraa asitti argamaa jechuudha. Egaa ifnaas dhufellee tureetiin jira. Garuu viidiyoo isinii maruu hin dhaqqabne maaliif wanni irra waan jiruuf jecha. Amaan tana jechuudha kun yani miicciyoolee naasutu harkaa qaba akkuma beekamu seenaa jechuun qabnee jechuun hidhaadha jirti aanillee dhukkubaa jechuudha yani mana akkamaa jira garuu yani irraa murame irraa hin buune malee jechuudha amaan tana yani isaan wallaan jiraallee karaa tokkoon viidiyoo isinii maruu hin dhaqqabne jechuudha yani takkanaatiin isiniin jaa wallaahi takkanaatiin isiniin jaa daawwattoota keenya. Amma tana jechuun karaa tokko yaani isa wallaanaatiin ni garteeni karaa tokkoon illee ilmoo qabu jira jechuun saniitu viidiyoo maruu naanii ijoollee jechuudha kun amma irraa katasaa kaameraa kaadee viidiyoo isinii maree ammaan tana jechuun akkuma beekamu iddoon ifiin deemu jechuun gaafa kaanillee jira dalagaa siyyarraa na baasee yaani siin fuudhee jechuun maallaqa yoo hunda yaani na harkaafite yaani natti taphate jechuudha. Angoroo har'aan tana akka isaan laallee deemeetiin jechuun dhufee mana kanallee jechuun isallee mana akkamatti isa wallaanaa jechuun namni illee gargaaran jiru. Ilmoo isaallee qabee isa wallaanee jechuudha. Angoroo immoo akkaanitti namaan tana maallaqa kana baasetti takka kasaaru nama jetti immoo lama kasaaru yaani illee ganaallee naayyamu. Taatees mammoo goruutu namaan tana jechuun aanillee beekaa yoonni fi mana akkamarraa yoonni fi bee jechuun dhufanii ol beekaa amma hospitaalaa yoonni fi bee jechuun ni dhufaa. Akka waan garteen yaani biyyatti illee ni wallaanama maal waan jiru yaani warrillee kootu yaani si wallaana waan jedhamuun takkaa jira. Garuu immoo garteen lamaan tanaanii yaani iddoon isin dhufne duratti jechuudha fuudhee miciyoo tana jechuudha. Nama bitatu jira baay'ee fi maallaqa meeqaa baasee maallaqa kasaaree dhabu miciyoo tana nama fudhatu jira jechuudha. Yaani namatu jabu jira miciyoo isaa kana qalabatee kun miciyoo lakkoo beekamu jechuudha na biratti argamti. Anillee jechuun miciyoo isaa kana iddoo inni dhufne duratti fuudhee jechuun nama sanii kannee fi dalaala kannee miciyoo isaa kana jechuun gurguradhee irraa bakka yaani maallaqa kaniin baase sana garteemi bakka buufatee waan inni na godhe jechuun anillee irraa kafaladhaa jeetii yaada qabaa jechuun maaliif inni kasaaronillee takka dhagee gartee nama dura akkasiin ta'e garuu amma dura yaani na shawwate ganaalee na shawwate walitti irraa kafaladhe malee ana magoota jechuun yaani jireenya isaa wajjiillee hin barbaadu. Yani wata kawan isatti naaf hin jiru jechuun barbaadu jechuun isaa wajjin anillee jechuun man kana irraa hin kafaladhaa iddoo garteen yaani inni achirraa beedoo hin dhufne guyyoo kana gartee maillee gurguradhee jechuun bakka yaani maallaqa kan hin baasan maallaqa san jechuun namni siif erginaa naan jaanii biyyoon fidii maallaqa siif erginaa naan jaanii miciyoo kana dalaala kannee jechuun ergee fi maallaqa furadhaa yoo ammoo inni gartee mirfee na gaafate narraa fuudhaniiti ilmoo jechuun gartee haadhaa geessan ilmoo nagarree hin jaani. Akkasiin jaan jechuudha anillee irraa hin kafaladhaa waan inni na godhe jechuudha walitti illee ilmoo isaatiin irraa kafaladhaa isin hin daawwattoota. Wallaahi gartee yaani rabbiin kaalinee wartee maatii dalagate jechuun si deebi'a. Kun ogaa yaani miciyoo ta'an gartee mita inni fuudheelleen anillee quba qabu kuma seenaallee quba hin qabdu jechuudha fuudhee miciyoollee ichumaanuu yaani karaa isin kutte nagarre yaani ichi buutee miciyootu nagarre garuu har'aan kana isin akkana godhutuun gartee mina gammachiifte maaliif murtee irratti hambisuu isaa gartee murtee guutuutti raabuus ta'ee ture akka siraa bareedaa ture gartee aanee jechuun gattaa'utu jiru jechuun natti illee qabateeti miciyyoo namaatti illee gartee midhoo isitti fuudhee jechuun isitti illee qabatee yaani naamusaadhaan abbaa ilmootii iyyee gartee ani ilmoo birallee aanee haadhuma seenaa birallee aanee nagee aan taa'utu jiru silaa gartee hangatti bagarraa murtee jawaan karaa tokko nagama jette maaliifi yaani fakkeenyaa namaa gootu silaa yaani guutuutu irraa murtee garteeni
fakkeenyaaf namaa ta'a. Maaliif ani taa'utti hin jiru deemee dhala ta'utu jira malee deemee dhala ta'utu jira malee gartee gattaa'utti hin jiru. Saniifuu gartee malamaan tana yoo ni fi gartee deebi'ee walammata gartee ilmuma isaa kanaa wala gaafatanillee wallaahi ilaalti maaliif irraamutti miganaan dafatti irraamuu ta'a. Waan inni godheenillee gartee dachaa godheenin irraa kafalaa sinsinii jira maaliif akkani gartee ganaa gartee dhalaa biraatti gartee akka aanatti taphatee uummateera taphatee biyyootti illee taphatee gartee akka gartee ganaa dhalaa biraa deebi'ee akkanitti hin taphanne shaalaa godhuuf hin taamaaniif ganaa yaanii fakkeenya warra yaanii ganaa dhalatti hin dhiyaatu. Warri kanallee warri jirtan gartee warreen dhiiraa fakkeenya irraa fudhata. Fakkeenya isarraa gartee fakkeenya fudhatadha. Ammaa kana gartee isiin inni akkas taanaan gartee maddiillee dhaabbannee dhufteellee ilaallee ichi buutee isin maa'uura gartee haala siin gotte. Inni gartee marraan tana godni taanaani inni harraan tana rakkannaan gartee ijoollee fi dhaqeetii ilaalaa amadtiin dhaabbaddaa iddoo waatta kan jiini achiin kaatee ittiin dhabamtee ichi buutee isin dhabamtee akkana isin daawwattoota hijaa allee hunda yaanii dhimmoota haayee irraa hafalachuu deemu kunuyi kun biyya akkuma gartee yaanii na bira qabachuu jirte jechuudha naatu tola kaaba an dhufee yoo nagaa fi ganaa wama biraatu taa'aa jechuudha. Maaliif anda gaafachuu qabu anaatu akka kan namaatu ganaatu gabbaasee ol deebisaa mana akkuma san keessatti maallaqa jechuun meeqaan isarra dabee gaafa kaanillee guba qabdan gartee isaa jecha waa meeqaan dabee jireenya kiyya taphatee sababa isaa jechuun yaanii namni meeqa jechuun yaanii na taphatee jechuudha. Anillee ammaa sana gartee miidhachaa waleetiniin idoonii kiniin deebinetti gartee jechuudha aaneen ammaa sana. Anaatu mana akkuma keessatti jechuudha anaatu isa gabbaasaa anaatu isa ol deebisaa gartee maallaqa yaa jechuun isaa jecha maallaqa yaa meeqaan fide jechuudha yoo xiqqaatte gartee maallaqa yaa dooraalaa 2,000 irra fide jechuudha ammaan tanaa hosseenaa yeroo biyyoon akkuma gartan gartee yaani ijoolleen jechuudha tumtuun kanallee harkaa'ee qabaa. Biyya xiqqoo yaani xiqqaa kanallee gartee harkaa'ee qabaa jechuudha. Amma warri isaanii irra dawwalanii galchii naayif jiran beekaa yaani haa galuu ayyoonni kun isa kana galchi gaafa haayillee akkasitti kasaaree jechuudha. Ammallee maallaqa fayyadee jechuudha xiqqaate tooraan 2,000 itti fide gartee kanaan kasaaru maaliif akkasitti gartee nama wanni itti dhufee jechuudha akka isaallee ilaallee akkuma rabbiitiin ilaalee maaliif inni waan inni godhe gartee rabbiin dachaa walee kafaleef Anggaru kasar idooni fi lain akkara bilaalee jechuutti dhufee maallaqa hunda irra baasee mana akkuma san keessa gartee gabbaasee isoo nagee amma tasaatiif jiru takka qabu jechuudha. Yaani waan namaa keessaa bihee jira maaliif ammaan tana yaani tasaatiif jiru takka qabu warri isaanii akkasiin gartee migalchii haa galuu maalisaanii an kana keessa waan hin galchuu hin qabu maaliif yooniif hin galchee maallaqa hiyya boodee eenyuun gaafadda namaan gaafaduu qabu. Anillee gartee bidumanni dhufneen ijoollee kana gartee ijoollee lamaan kana gurguradhee anillee maallaqa hiyya gartee yooni kaillee ani deeffadda malee waan naa godhan gaa'ee irraa hafaladhu anillee kalatti oole gaagaruu yeroo isin itti dhaabbadde ammoo godhummaan tana irraa wanni hin godhu irraa hafaladhu malee ganaa isan deessu. Ammaan tana namaan ni eegu jira jechuudha. Maaliif mana akkuma irraa illee ni eegu jiran beekaa yaani anillee yaani isa fidi yaani maallaqa fidi kootu isa baasii yaani ni eegu jiranii mana akkuma fidi kootu baasii yaani eegu jiranii anillee gartee uummanni ni eegu jira uummanni kijanii ni eegu jira kana gartee kayyatiin fuudhee jechuun biyya kalau goree jechuun gartee yaani maallaqa jirraa fudhee jechuun mana eegu jira yoo geesse yoo ni fi gartee inni maallaqa hiyyanaa kan inni maallaqa hiyyanaa kan nu baate anillee akkasitti miyyoo fuudhee jechuudha. Ummata geessu kunoo. Koddi.